Akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakkuma jirtan maratti isin haa ga'u hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaalii Maakii Tiyuu. Egaa har'a qophii addaatiin asiin qabadhee dhufe jechuudha gara chaanaalii Maakii Tiyuutiin jechuudha. Waa'ee fayyaatiin isinitti himaa dhibee tiruu hepatitis B jedhamu maalii kan jedhuun isinitti himaa jechuudha. Ani HIRKOmaan jedhama chaanaliin koo HIRKOmaan jedhama jechuudha. Namoonni na beektan na beektu, namoonni na beekne garuu chaanaliin koo HIRKOmaan jedhama. Linkii chaanalii kootii jechuudha as descriptionii jala isiniif keenya. Deemtanii too chaanalii koo jala video hedduutu jira, deemtanii too mirkaneessuu ni dandeessan jechuudha. Amma gara barnoota koo har'aattan ce'aa hordofaan isiniin jedha. Fayyaa dhibeen tiruu hepatitis B jedhamu maali? Dhibeen tiruu gosa hepatitis B jedhamu qulqulla madaa'u yookiin infekshinii tiruu kan vaayirasiin dhufu akka ta'e ogeeyyii fayyaa ni dubbatu. Isaanis hepatitis A, B, C, D fi E jedhamuun beekamu. Shanan keessaa hepatitis B fi C miidhaa olaanaa biyyoota guddachaa jiran irraa gahaa jira. Sadarkaa addunyaatti namoonni miiliyoona 300 ol ta'anitu dhukkuba kanaan qabamuun gidirfamaa fi du'aa jiru. Du'a sababa dhibee hepatitis B fi C dhufu kan dhibeewwan HIV/AIDS fi TB caalaa guddachaa jira. Keessattuu namni dhibee hepatitis B qabamee yeroo baay'ee dhukkubbii waan itti hin dhaga'amneef yookiin mallattoo xiqqoon waan itti dhaga'amuuf yeroo hedduu kan dhukkubsatan itti fakkaatu. Kanaafuu otoo hin beekin dhibee kanaan namoota hedduutu du'aan dabarsuu danda'a. Dhukkubbiin kun addunyaa guuturratti kan mul'atu ta'us biyyoota guddachaa jiran kanneen akka Eeshiyaa fi Afrikaa gara Saaraa gajalaatti bal'inaan kan mul'atudha. Eenyuun caalatti miidha? Namoonni dhibee kanaaf irra caalaa saaxilamoo ta'an fa'aa eenyu fa'aadhi? Tokkoffaa namoota biyyoota dhukkubni kun keessatti argamu keessatti guddatan, lammaffaa daa'imman haadholii dhibee kanaan qabaman irraa dhalatan, sadaffaa namoota qoricha sammuu hadoochuu limeen fudhatan. Dhibee hepatitis B vaayirasiin kan dhufu vaayitaa ta'uu maddi isaa ammoo dhiigaa waliin kan wal qabatedha. Kun akkuma dhukkuboota daddarboo biroo nama gara namaatti daddarbuu danda'a jechuudha. Nama gara namaatti daddarbuu danda'a. Haadharraa gara ilmootti darbuu danda'a. Ilmoo fi waan qara ta'e kanneen akka dhiiga qabachuu danda'an waloon fayyadamuun ni daddarba jechuudha. Kabiraamoo dhiiga vaayirasii kanaan faallame fudhachuun yoo dhiigni kennamu sun hin qoratamne ta'e ni daddarba jechuudha. Qunnamtii saalaan nama dhukkuba kana qabu waliin taasisuunis dhiigi nama vaayirasii kana qabu gara madaa yookiin gara kamiyyuu dhiiga keenya wayitii seenu daddarbuu ni danda'a jechuudha. Mallattoolee isaa dadhabbii, dhukkubbii qaama waliigalaa fi busaa, fayyummaa namatti dhaga'amuu dhiisuu fi nyaataaf fedhii dhabuu, warraansaa fi garaa kaasaa, ijaa fi gogaan namaa bifa keelloo qabaachuu, gurraacha'uu, fincaanii fi daalachaa'uu addaachuu fa'a jechuudha. Akkamitti ittifamaa yookiin akkamitti ittisuu dandeenya? Dhibeen hepatitis B bal'inaan gadi fageenyaan waan hin beekamneef rakkoo fayyaa fi badii lubbuu guddaa qaqqabsiisaa jira. Kanaafis tarkaanfii jalqabaa waa'ee dhibee kanaa hubannoo uumuudha jedhu ogeeyyiin jechuudha. Akkuma dhukkuba HIV/AIDS namni martuu dhukkuba hepatitis B kanaaf jechuudha. Hepatitis B kanaaf ittisuu irratti xiyyeeffachuu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu fayyuu yoo hin qabaanne of eeggannoo fi talaallii barbaachisu akka fudhatu ogeeyyonni fayyaa ni dhaamu jechuudha. Kanaafuu dhibee kana kan qabdu yoo ta'e gara mucaatti akka hin dabarreefis talaallii kennuun barbaachisaadha. Namni wal fuudhuun dura lamaanuu dhukkuba kanarraa bilisa ta'uun qoratamanii mirkaneessuun ni gorfama. Sababa dhibee fi balaa adda addaarraa kan ka'e dhiiga fudhachuun yoo namarra jiraate otoo hin fudhatiin dura qulqullummaa isaa mirkaneeffachuu. Lilmoo, qaraba, rigaa kanneeniif kan kana fakkaatan waliin tuttuqqaa qabaachuu danda'an hunda tajaajila nama tokkoof qofa akka oolu gochuu yookiin waloon fayyadamuun of eeggachuu qabna jechuudha. Kabajamtoota fi hordoftoota chaanaalii Maakii Tiyuu, har'aaf waa'ee fayyaa qabannee kan dhiyaannee asirratti xumuramee jira. Maakii Tiyuu sabiskiraabii warreen goonee jiraattan sabiskiraabii gochuudhaan bira darbaa. Viidiyoo kana laayik godhaa. Yoo hiriyoota keessaniif fayyadatanii yaaddan sheer gochuudhaan bira darbaa. Akkasumas chaanaalii HIRKOmaan
description jalatti link isinii kenna seentanii mirkaneeffachuu ni dandeessanii. Yeroo biraa viidiyoo bareedaa ta'een hamma walitti deebinutti nageenya isiniif haa baay'atu. Turtii keessan waan waliin taasistaniif galatooma.